akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota maatii Irree Miidiyaa odeeffannoo keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kan isin biraan gahu ani Irree Sabaati hanga sagantaa keenyatti nu faana tura. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godhaa, daawwadhaa, like godhaa, waliifis dabarsuudhaan share waliif godhaa. Irree odeeffannoowwan garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Weerarri kaaba Oromiyaa Wallootti jiraattota nagaa irratti banamee jiru cimee itti fufee jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Aanaa baatee iddoo Sanqallee jedhamutti kan kaleessaa sa'aatii 2 irraa hanga sa'aatii 4tti qaamonni hidhatanii kita naannoo Affaar irraan daangaa cabsanii dhufan manneen jiraattota 20 ol ta'an barbadeessanii jiru jechuun jiraataan naannichaa nutti himee jira. Humnoonni kunneen meeshaa adda addaa qabatanii miidhaa gaggeessaa jiran kan jedhu jiraataan kun uummanni keenya garuu harka qullaa osoo qophii homaatu hin qabaatin qabeenyi isaanii barbadaa'uudhaan dararraa hamaa keessa jiraachuu dubbateera. Dhukaasni humnoota kanneen uummata irratti baname itti fufee jiraachuu madda kanarraa kan mirkaneeffanne yoo ta'u akka oduun kun qindaa'etti gama lubbuu namaatiin miidhaan qaqqabe hin baramne. Mootummaan biyya bulchaa jiru weerara uummaticha irratti baname kana osoo harka keessaa qabaachuu baate silaa usee itti ilaalu ture. Sabaaf sablammii biyyattii wal nyaachisuuf shira xaxamaa jiru keessa mootummaatu harka qaba jennee yaadna jechuun jiraataan kun dubbateera. Mootummaa bilisiginnaan miidiyaalee sagalee Oromootaan ukkaamsuuf jecha talaayitii Itoophiyaa irratti akka hin dabarre taasisaa jiru kun gara kamiinuu fudhatama hin qabu jechuun qeerroowwan baha Oromiyaa dubbataniiru. Miidiyaalee sagalee uummataa ta'uun qabsoo goota 6 darban taasifamaa ture keessatti shoora olaanaa taphataa turan keessaa OMN tokko ta'uu eeruun mootummaan abbaa irree amma biyyattii humnaan bulchaa jiru kun sagalee uummata Oromoo akka hin dhaga'amneef jecha OMN Itiyoo Saatalaayit irratti akka hin dabarreef kan shira xaxaa jiru jechuun jiraataan magaalaa Wadaay ogummaa kanatti dhiheenya qabu tokko bilbilaan nutti himeera. Sadarkaa mootummaan bilisiginnaa har'a rageetti kanaaf miidiyaan OMN gahee guddaa taphatee ture kan jedhu maddi keenya kun mara mootummaa wayyaanes yeroo hedduuf qilleensa irraa buusuuf yaalanis osoo hin milkaa'iniif akka ture nu yaadachiisee ture. Qeerroon kun itti dabaluun miidiyaan uummataa saba bal'aaf sagalee ta'aa ture kana kan tikfachuu qabu uummata Oromooti. Kanaaf gama barbaachisu hundaan of qopheessuun shira mootummaa bilisiginnaan sagalee uummata Oromoo ukkaamsuuf xaxaa jirtu kanarra aanuu qabna jechuun dhaamee jira. Barattoonni Oromoo gara naannoo Amaaraatti deemanii akka baratan hayyamuun balaa guddaa akka qabu jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa yaada nuuf kennan irra deddeebiin akka eeggachiisaniiru. Koon nageenya biyyattii keessatti mudate gara furmaataatti ce'uu nafee daranuu gara wal waraansaatti deemaa waan jiruuf sumattuu lola kaaba biyyattii irratti taasifamaa jiru wal qabate haalli nageenya yaaddessaa sababii ta'eef toonni Oromoo garasitti deemuun gaaga'ama lubbuuf saaxilamuu danda'u jechuun jiraattonni dubbataniiru. Toonni bara dheengaddaa naannoo Amaaraatti barachaa turan waggaa baay'ee waan itti dhama'aniif bu'aa isaanii arguu barbaadaniif jecha deemuuf ni dirqamu erga jedhanii booda ta'us garuu barattoonni haaraan bara kana achitti ramadamuun dogoggora. Yoo ramadamanis gonkumaa deemuun kan irraa hin jiraanne ta'uu dhaamaniiru. Barattoonni Oromoo osoo yuunivarsiitiileen sadarkaa isaanii eegan meeqa Oromiyaa keessa jiranii akka itti ajjeefamanii reefki isaanii maatiif ergamutti ramadamuuf dirqama hin qabanii. Kanas uummanni Oromoo sagalee jabaadhaan falme ilmaan isaa du'a irraa oolfachuu qaba jechuun kallattii hundaan yaadni dhiyaataa jira. Godina Harargee Lixaa aanaa Gammachiis magaalaa Qunneetti guyyoota lamaan dura humnoota mootummaa abbaa irreen barataan Asaamminoo Girmaa jedhamu sababii tokkoon malatti rasaasaan akka ajjeefame gabaafameera. Barataa Asaamminoo Girmaa ilaalcha shanee qabda jechuun kan ajjeefame yoo ta'u samalees obboleessi isaa guddaas rukutuudhaan yeroo ammaa hospitaalatti kan argamu ta'uu fi haalli fayyaa isaas yaaddessaa ta'uu odeeffannoon garasiin nu dhaqqabe kun mirkaneesseera. Asaamminoon barnoota isaatiin alatti dhimma siyaasaa keessaa illee nama seenee hin beekne ta'uu sababiin waraanni lubbuu nama kana galaafateef Oromummaa isaa qofaaf jedhaniiru. Ajjechaa nama kana irratti raawwateen wal qabatee haalli magaalattiin keessa jiru yaaddessaa ta'uu jiraattonni garasii dubbifne nu biraan ga'aniiru. Dabalataan halkaniin gaddam waraanni murna abbaa irree Abiyyi Ahmad dargaggoota nagaa reebaa akka jiran namni dhimmichatti dhiyeenya beekunuuf gabaasee jira. Haleellaan gama Itoophiyaatiin natti dhufuu mala jechuun Suudaan qophii waraana guddaa godhaa jiraachuu maddeen beeksisaniiru. Maddi oduu baha giddu gala Arabiyaa jedhamu akka kaleessa gabaatetti mudamni waraana daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti dhalatee ture erga xiqqoo qabbanaa'ee booda Suudaan humna waraana ishee daangaa irratti walitti qabachaa jiraachuu gabaasee jira. Suudaan qophii waraana kanaaf akka sababaatti kan dhiyeessite illee haleellaan gama Itoophiyaatiin irratti dhufuu mala
tilmaama jedhu akka ta'es gabaafamee jira. Ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnin Suudaan gocha seeraan alummaa kana yoo dhaabuu baatte tarkaanfii barbaachisu kamuu ni fudhanna jechuun muudamsi daangaa biyyoota lamaan irratti jabaachuu gabaasni kun addeesseera. Maddi oduu Suudaan tokko gama isaatiin qondaala waraana olaanaa biyyattii tokko wabeeffachuun akka gabaasetti mootummaan Suudaan lafoota dura Itoophiyaan jalaa fudhatamanii turan deeffadheera. Kana booda lafa kana tiffachuuf wareegama fedhe ni kaffala jechuusaa gabaasee jira. Lafti duraan to'annaa Itoophiyaa jala ture yeroo ammaa Suudaaniin qabatamee akka jiru beekamuyyuu Itoophiyaa keessatti mata duree guddaa weerara kana madaalu ta'uu hin dandeenye kan jedhan xiinxaltoonni siyaasaa. Kunis kan agarsiisu biyyattiin hangam akka kuftee fi qaamni mootummaa jedhamus weerartuu alaa dhufu irratti osoo hin taane mormitoota siyaasaa biyya keessaa haleeluu irratti irree isaa kan jabeeffatu ta'uu akeeka jedhaniiru. Namoota maqaa guddaa qaban kanneen Afrikaa bara 2020 keessa dhabde jechuun miidiyaaleen addunyaa hedduun maqaa tarreessaniiru. Ja'a ja'an har'aa kan ajjeefame artistii Haacaaluu Hundeessaa namoota bebeekamoo ardii Afrikaa bara 2020 duutii isaanii dhiibbaa guddaa uume keessaa tokko akka ta'e gabaasni Addis Standard lafa kaa'eera. Jecha artistii Haacaaluu hordofuun dambaliin mormii fi fincilli jabaan biyyattii keessatti akka dhoohe ibsuun lubbuun nama 160 olii akka dabarte Addis Standard yaadachiiseera. Jawaar Mohaammed dabalatee hooggantoonni dhaabbilee mormitootaa hedduunis hidhamaniiru. Shororkeessummaanis himatamaniiru. Mallattoo qabsoo waggoota dhufaatii muummicha ministeera Abiyyi Ahmad dura turanii kan ta'ee fi mirga namummaaf sagalee dhawwaaqee weelluu geerarsaa fi kallattii adda addaatiin qabsaa'aa kan ture artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun isaa qalbii uummata Oromoo guutuu akka miidhe hubatama. Kana malees taphataa kubbaa miilaa Senegaal Papa Boomba Diop, saayintistii Afrikaa kibbaa Ugaandaatti dhalate Giitaar Amjam, artistii lammii Kaameruun Maanaa Dibaangoo, daldalaa beekamaa Afrikaa kibbaa Riichaard Maapoonyam, ogeettii fayyaa lammii Somaaliyaa Hawwa Abdii, pirezidaantii Keeniyaa duraanii Daani'el Araap Moo'ii, intala pirezidaantii gurraacha jalqabaa Afrikaa kibbaa Windiz Maandeellaa, taatuun daa'immanii ganna 15 Ugaandaa Naakitaa Ferlii fi ogeettiin falmituu mirga dhala namaa lammii Tunuuziyaa Liinaa Beenmeheniin namoota jajjaboo Afrikaan bara 2020 keessa dhabde jedhamuun uwwisa miidiyaa addunyaa irratti argataniiru. Dubartiin Oromoo baadiyyaa biyya Xaaliyaanii tokko keessatti horsiisa re'eetiin beekamtii guddaa horattee turte mana jireenya isii keessatti ajjeefamtee argamuun miidiyaalee biyyattii gabaasaniiru. Addee Aggituu Eda'oo Guddataa dubartii ganna 42 yoo taatu dhalattuu naannawaa Finfinnee akka taates seenaan isiin ibsa. Aggituun baqattummaadhaan gara biyya Xaaliyaanii kan seente bara 2010 akka lakkoofsa Awurooppaatti ta'uu miidiyaaleen ni himu. Adiyaa biyya Xaaliyaanii sulula Moocheenii iddoo Firaashaangoo jedhamutti hojii qonnaa fi horsiisa re'ee dabalatee hojii hedduu dalagaa turteerti. Dubartiin kun keessattuu re'ee horsiisuun aannan re'ee irraa baaduu hojjechuun gabaadhaaf dhiyeessaa kan turte yoo ta'u miidiyaalee addunyaa hedduun bara 2019 keessa cimina isii kana wal harkaa fuudhanii gabaasaa turaniiru. Akka miidiyaaleen gabaasaa jiranitti Aggituun bara 2018 keessa namoota jibbiinsa sanyummaa qabaniin doorsifni irra gahee turuu eeruun nama doorsisa kana irraan gahee himannaa irratti banamuun baatii 9 fidhamee akka tures gabaasichi ibseera. Aggituun mana jireenyaa isii keessatti duutee argamuun wal qabatee qorannoo taasifameen qaama isii irratti reebichi raawwatamuu fi qaamni madaa'ee jiraachuu miidiyaaleen biyyattii gabaasaa jiru. Tarii ajjechaan dubartii tana irratti raawwatame kan warra jibbiinsa sanyii qabanii fi asiin dura Aggituu doorsisaa turaniin kan raawwatame ta'uu akka oolle shakkiin akka jiru gabaasaalee kanneen keessatti eerameera. Gaazexeessaa kaameraa miidiyaa Rooyiters kan ta'e Kumarraa Gammachuu kamisa darbee magaalaa Finfinnee mana isaatii poolisiin to'atamu Rooyiters gabaase. Akka gabaasa Rooyiters kanatti namni kun torbaanota itti aanan lamaaf akka mana hidhaa keessa turus odeeffateera. Hanga ammaatti himanni gaazexeessaa kanarratti baname akka hin jirre gabaasicha keessatti himameera. Sababa hidhamuu obbo Kumarraa wal qabatee maatii fi dhaabbanni miidiyaa Rooyiters gaafiif poolisiif dhiyeessaniin deebii homaa akka hin arganne ibsameera. Kumarraa Gammachuu ga'eessi umurii 38 waggaa 10 oliif ogeessa kaameraa Rooyiters ta'uun dhaabbatichaaf hojjetaa jiraachuu kan himu gabaasni kun jimaata darbe mana murtiitti erga dhiyaatee booda abukaatoo tokko malee guyyaa 14f poolisiin qorannoon akka irratti gaggeeffamu abbaan alangaa ajaja jechuun ibseera. Rooyiters ibsa wiixata darbe barreesseen gochaa hojjetaasaa obbo Kumarraa irratti raawwatame balaaleffataa jira. Hidhaa ogeessa kaameraa Rooyiters kana wal qabatee ogeessi biraan Tiksaa Nagarii jedhamu humnoota federaalaa lama kan mareedhaa namuusaa ibsi Rooyiters kun addeesseera. Kumarraan Itoophiyaatti hojjetaa fi maatii Rooyiters kan ta'e akkasumallee gabaasaa fi odeeffannoo loogii hin qabne karaa qulqullina qabuun kan nuun geessisu ta'uusaa beekna jechuudhaan kanarraa kan hafe balleessaan nama kana waan jiru nutti hin fakkaatu jechuun hoogganaan olaanaa Rooyiters Isteevan ibsicha keessatti ibsaniiru. Poolisoota federaalaa hidhannoo guutuudhaan kamisa darbe ijoollee isaa 3 fi
fi haadha warraasaa aadde Hawwii Dassaaleny fuulduratti harka isaa kaateenaadhaan hidhuun mana isaatti qabamuusaa Reuters gabaasee jira. Yeroo sanatti daa'imni bokumarraa hangafaa ganna 10 kan taate abbaa koo hin fudhatinaa jettee imimmaaniin gaggeessuu ishiittu himame. Dhibba darbee biyyattii keessatti lola mootummaan Itoophiyaa TPLF waliin qabachaa ture. Bokumarraa bakkicha irratti argamuun kallattiidhaan gabaasaa turus hidhamuun isaa kana waliin wal qabachuu fi dhabuusaa wanti beekame hin jiru. Sadaasa 23 hoggansi miidiyaa biyyattii Reuters dabalate miidiyaalee addunyaa hedduuf lolli Tigraay keessatti adeemsifamuun wal qabate odeeffannoo sobaa fi waltawaa hin taane jechuun himachuun isaanii yaadatama. Ibsa biraatiin Reuters guutummaa Itoophiyaa fi Tigraay keessatti lola adeemsifamaa jiru gabaasuu hin dhaabnu. Walabummaa fi bilisummaa deeggaruu akkuma biyyoota addunyaa biraa keessatti goonu Itoophiyaattis itti fufna jedhee jira. Kanumaan wal qabatee dhaabbanni mirga gaazexeessitootaa kan CPJ jedhamu akka gabaasetti abdii yeroo xiqqoo mul'ateen booda bulchiinsa muummee ministeera Abiy Ahmad jalatti bilisummaa miidiyaa fi gaazexeessitootaa dhabamaa jiraachuu ibsee jira. Gabaasa isaa itti fufuudhaanis muddee tokko irraa eegalee xiqqaatee gaazexeessitoota 7 ol hidhaa harka mootummaa keessa jiraachuu ibsuudhaan gaazexeessitoonni 5 ta'an ammoo yeroo lolli mootummaa fi TPLF gidduutti taasifamaa turetti kan hidhaman ta'uu addeesseera. Yaa tokko gidduutti lola mootummaa fi humna TPLF gidduutti taasifame kanaan namoonni 1,000 lakkaa'aman du'uu isaanii fi 900 fi 50 ol ta'an ammoo godaansaaf saaxilamuu isaa Reuters gabaasa isaa kana keessatti eeree jira. Qabsoo bilisummaa uummata Oromoo keessatti gahee guddaa gumaachaa kan ture Obbo Bushuraa Uluu addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Obbo Bushuraan nama sabboonaa bilisummaa uummata Oromootiif gumaacha guddaa taasisan ta'uu isaanii namoonni seenaa isaanii beekan ni dubbatu. Bara aadaa fi afaan Oromoo garmalee hacuucamaa turetti Bushuraa Uluu sirboota aadaa Oromoo waraabanii walitti qabuun kuusaa turaniiru. Lola diddaa gabrummaa Oromoonni Arsii mootummaa Dargii irratti gaggeesse keessatti mootummaan qooda fudhachuudhaan gahee Oromummaa isaanii bahaniiru. Obbo Bushuraa Uluu qabsoo bilisummaa ABO'n gaggeeffamaa ture keessatti hirmaannaa guddaa akka qabanillee ibsamee jira. Bara chaartaraa booda Jeneraal Waaqoo Guutuu waliin qabsoo itti fufuun hanga Somaaliyaa imaluun shoora sabboonaa Oromoo tokko irraa eeggamu qabsoo Oromoof gumaachaniiru. Kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Irree Miidiyaa sagantaan har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godhaa, daawwadhaa, like godhaa, waliifis dabarsuudhaan share waliif godhaa. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa.